daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show nagaan keenya kabajaaf jaalalaa Oromummaa bakka isin jirtanitti sinaa qaqqabu jetti Qaanqee Show ilmaan Oromoo marti keessan baga ayyaana irreechaan nagaan ittiin isin ga'e jenna sagantaa Qaanqee Show har'aa guyyaarraaf qabnu furannee dhiyaanneerra beeksisa xiqqoos gidduutti ni qabna har'a gaaffiif deebii waa'ee ayyaana irreecha ilaalchisee artisti kabajamtuu Baalchaa wajjin gaaffiif deebii gabaabduu goonee jirra xumura sagantaa keenyaattis qabannee dhiyaana sana fuuldura garuu hiriyaa koo kan na wajjin Qaanqee Show dabarsaa ture lammeessaa gaarummaa hedduu keessan na gaafachaa jirtu bilbilaanis barreeffamaanis jaarsi isi biraasummaaf badeedhaan jettan jaarsa kana barbaacha olii gaddeemee argadhe akka tasaa ta'e jaarsi lammeessaan jechuudha zuubanatee jira zuunsaa kuni bineensolee adda addaa qaba achi keessatti zuusa sana keessatti waan akka sareef adurree walitti qabee guddisaa jira namoota akka saawwaatti yaadus namoota akka bineensaatti yaadus nam furadhaa naan jedhee jira mee gara suuraa isaatti isinii ergee jira wanta ta'eef ummata koo biraan naa ga'ii biizii dhuman ta'e akkuma habtaamuun isin bohaarsu ani immoo asii bineensoti biyya Oromiyaa irraa badanii dhufan hin bohaarsaa jira naan jedhee kinoo suuraa isaatti isin deebisa. Amma warri kaan gadi ba'anii? Kudhan achi ala jiru. Ati gaamma kana hojii Qaanqee Show irraa dhiistee kana banuun kee maaliif? Biyya kana keessatti zuu hin qabnu waan ta'eef as biyya kana keessatti bineensa ni qabna akkuma uummata kan biraa sarees ni jaallanna adurrees ni jaallanna nuyi jibbiinsa bineensa kamiyyuu hin qabnu jaalala bineensaa durii ka'ee rabbi duttore amma immoo asitti nama miti bineensa iyyuu hin jaallanna. Har'a beeksisa laman qaba. Beeksisi koo inni jalqabaa magaalaa Torontoo irraa kan nu qaqqabe jechuudha. Fayyisaa 5K Run for Oromiyaa kan jedhu sagantaan addaa magaalaa Torontoo keessatti qophaa'ee jira. Sababiin sagantaa kanaas atileet Fayyisaa Lalisaa jireenya isaa guutuu qabsoo bilisummaa Oromootiif dabarsee nama kenne nama aarsaa of godhe qabsoo bilisummaa Oromoo waggaa meeqa guutuu ukkaamame uummata addunyaatiin kan ga'e ijoollee koo maatii koo qabeenya koo utuu hin jedhin ilmaan Oromootiif nama aarsaa of kenne isa tokkicha isa hangafaa jennee fudhanna maarree uummanni Oromoo magaalaa Torontoo keessatti arganis atileet Fayyisaadhaa fi galata isaaf galfachuudhaaf sagantaan addaa Fayyisaa 5K Run for Oromiyaa kan jedhu sagantaan addaa qophaa'ee jira. Marti keessan dhuftanii akka irratti hirmaattan isiniin jedhu koreen sagantaa kana magaalaa Torontoo keessatti Oktoobar gaafa 9 bara 2016 baatii kana keessa kan isiniif qophaa'ee jiru. Teessoon isaas Irland Park 1695 Dundas Street West Mississauga Toronto kottaati irratti hirmaadha. Atileeta keenya Fayyisaa Lalisaatiif sagantaa addaa qophaa'e. Fayyisaan guyyaa sana Skype'n isin dubbata. Tiishartoonni Fayyisaas qophaa'anii jiru gurgurtaadhaaf kan ta'u. Gaaffii yoo qabaattan lakkoofsa bilbilaatiin nu bilbiluu hin dagatinaa isiniin jedhu koreen qindeessitu. Lakkoofsi bilbilaa 414-358-68-16 yookiis 647 torba duwwaa 999 yookiis 647 648 galata atileeta keenya Fayyisaa Lalisaatiif kan ta'u Fayyisaa 5K Run for Oromiyaa qophaa'ee jira Oktoobar gaafa 9 magaalaa Mississauga Ontaariyootti kottaa isiniin jedhu. Otuma biyya qabnu Ortum biyyan baatani Otuma beeka qabnu waan lalaadhaan bitamne Lammi Oromoo wankoo waan kakaase keessa koo hawwii bakkaan gahachuu tokkummaan bardirgamaa Innis barbaaru miti Orte fachoona dhuma Innis barbaaru miti Orte fachoona dhuma Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show beeksisi koo iseen itti aantu har'a
biyya Sumaaleelaand magaalaa Argeessaarraa kan qaqqabdeedha. Maanguddoo Oromoo maqaan isaanii obbo Tamasgeen Mashashaa yookiis Abbaa Caalaatti kan beekaman. Oromoon naannoo gaara mul'ataatiin dhuftan hin wallaaltan. Bara dargii keessaa kaasanii haga bara mootummaan TPLF biyya qabattutti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nama shoora guddaa taphachaa turan maanguddoo Oromooti. Har'a umriin isaanii 65 ta'ee jira. Bara 1993 gaara mul'ataatti qabamanii mana hidhaa keessatti acuuccaan dararamni adda addaa toorcheriin irra gahaa tureen dhukkuboon sana baatanii har'a biyya Sumaaleelaand keessa jiraachaa turan. Umriin gaafa deemus dhukkubnis itti camaa gaafa deemu gara hospitaalaa deemanii wal'aanamuu waan dadhabaniif gara qe'ee isaaniitti deebi'anii siree gubbaa ciisanii jiru. Obbo Tamasgeen Mashashaa sababii tumiinsa wayyaanee irraan kan ka'e meeshaan saalaa isaanii jalaa dhiitee yeroo ammaa xaaxa'ee jira. Wal'aanamuudhaaf maallaqatti wal'aanamuu qabu jedhan. Bilbila isaanii fi waraqaan hospitaalaarraa ergames qaqqabee jira. Maaloo obbo Tamasgeen Mashashaa yookiis Abbaa Caalaa wal'aanuu danda'a kan jedhu kan cinaa dhaabbachuu dandeessan Oromoon kamiyyuu inboksiidhaan naquun nama bilbila isaanii fudhadhaatii gargaarsa keessan hidhadhaa fi obbo Tamasgeen Mashashaa yookiis Abbaan Caalaa nama qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti shoora guddaa taphachaa tureef maanguddoo biyyaati. Naannoo gaara mul'ataa keessatti har'a biyya Sumaaleelaand magaalaa Argeessaa keessa jiru. Oromootti naaf dirmadhuudhaan jedhanii karaa namaa waan ergaan isaanii nageefan gama keessanitti dabarsaa jira. Maal Oromoo jaarsa maanguddoo biyyaa kana cinaa dhaabbadhaan isiniin jechuu barbaada. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show sagantaan guyyaa har'aaf qabnu gaaffiif deebii artist Angaatu wajjin qabadheen isiniif dhiyaadhee jira. Angaatu wajjin kan irratti dubbanne yeroo ammaa kana baatii kana keessa haala hedduudhaan ilmaan Oromoo biratti hedduutti kan kabajamu ayyaana Irreechaati. Ayyaanni Irreechaa uummata Oromoo biratti ayyaana aadaa, ayyaana seena qabeessa. Oromoon ayyaana inni qabu keessaa yeroo hedduu waggaa keessatti yeroo lama walitti dhufee kan ayyaaneffatu ayyaana Irreechaati. Ayyaanni Irreechaas warroota biyyi faranjii akka Thanksgiving jedhan kana waaqa yeroo itti galateeffatan yeroo waaqa isaaniitiif galata galchan birraa keessaa gara bona keessaa gara birraatti yommuu dhufan waaqa kan ittiin galateeffatanidha. Uummanni Oromoo biyya adda addaa keessatti waggaa hedduudhaaf ayyaana kana bareedee babbareedee miidhagee ayyaaneffachaa jira. Waa'ee kana ilaalchisee ayyaana kana maqaa xureessuu ayyaana kana fokkisiisuudhaaf mootummaan wayyaanee biyya keessatti waan hedduu taphata. Innis bakka ayyaanni kun itti godhamu hora Arsadee keessatti namoonni sabaaf sablammoonni hedduuf biyyoota adda addaa Afriikaadhaaf addunyaarraa achitti wal ga'an ayyaana kana bifa addaa fakkeessisuudhaaf namoota afaan Oromoo namoota Oromoon taane afaan Oromoo hin dubbanne gama laga kanaatti fidee achitti maallaqa kennisiisee waan adda addaa ixaana aarsuu indaanqoo qaluudhaan akka waan ayyaanni Irreechaa kana qabeessu bifa nurraa jijjiiruudhaaf yeroo hedduu tattaaffataniiru. Sana duwwaas yoom ta'e bakka ayyaanni Irreechaa itti godhamu kana namoota amantaa biraa qaban fiduudhaan achi dhaabbatanii afaan Oromoo otoo hin taane afaan biraatiin achitti dhaabbatanii ayyaana kanatti lagatti namanina mukatti namanina abaluun kana maaluun fayyisaadha jechuudhaan uummata afaan faajjessaa jiru. Kanarraa Oromoon dammaqee ayyaanni kun kan kooti jedhee amantaan utuu isa hin dhowwin kaabarraa kibbarraa ba'arraa dhiyaarraa giddugaleessa Oromiyaarraa walitti ga'ee laga Arsadeetti ayyaaneffata. Waa'ee ayyaana kanaa ilaalchisee bareedina uummati keenya shamarran keenya dardarri keenya maanguddoon keenya bareedanii bakka laga Arsadee kanatti waggaatti waggaa 2 3 4 anis akaan ture har'a garuu carraa argadhee argamuu hin dandeenye. Ayyaanni kun ayyaana nagaa ayyaana milkii hunda keessaniif akka ta'u bakkuma jirurraan isiniif hawwa. Irreechi kan keenya irreechi kan keessan irreechi aadaa keenya irreechi irree keenya jedha uummanni Oromoo qeerroon Oromoo. Waa'ee kanaafin har'a artistii Oromoo yeroo ammaa kana waa'ee aadaa irratti yeroo heddumminaan kan hirmaattu Angaatu Baalchaa isiniif qabadheen dhufee jira. Marree gama Angaatuutti isin deebisa. Turtiin keessan Qaanqee Show wajjin isiniin jedha.
Hayyee waaqa uumamaa sagaltama gabraa saglan booranaa torban barreentummaa waaqayyo beellama bobbaasne ebrama bobbaasne bobbaate tikseeteen tira godhi malkaaf ittisa godhi deechuu ijaaba godhi biyya machaaf tuulamaa biyya fincaan tuulama sadeeni biyya odaa nabee biyya odaa shananii biyya gadaa shananii biyya caffee shananii biyya tulluu saddeettanii biyya malkaa jaanii yaa rabbi nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi yaa rabbi nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi biyya teenya biyya nagaa nu godhi rooba nagaa nu roobi rooba ijaa rooba garaa nu lagi yaa rabbi kunoo malkaa kana kadhannaa malkaan kun nu haa tolu anni babe nu haa maaramu yaa rabbi kunoo dargaggoo keenya nu bulchi biyya jaarsaa nu godhi biyya jaartii nu godhi biyya beekaa nu godhi biyya shamarranii nu godhi yaa rabbi dargaggoo keenya ol nu guddisi yaa rabbi dargaggoo keenya biyya sadarkaa guddaa ga'u akka godhu akka taatu godhi barataan keenya nu haa baratu barataan keenya baratee sadarkaa guddaa nu haa ga'u yaa rabbi biyya teenya biyya quufaa nu godhi yaa rabbi biyya beelaa nu godhini yaa rabbi an qotannee alatti arganne kana yaa rabbi gootaraadhan nu ga'i oromoo afaan keenya tokko nu haa godhu garaa keenya tokko nu haa godhu tokkummaa keenya nu haa cimu an oromoo keessa deemetu addaan baasu nu haa inni nurraa qabbaneessu yaa rabbi nurraa qabbaneessu namaan badin jennu yaa rabbi achi nurraa qabi oromoo tokko godhi yaada isaa tokko godhi an biyyaa yaadu godhi ani sadarkaadhaan walii galeeto biyya isaa guddisu godhi yaa rabbi ija hamaadhaan akka wal nun laallee nu godhi yaa rabbi wal jaalannu nu godhi yaa rabbi oromoo surree takkittii nu godhi yaa rabbi oromoo qaalii tokkittii nu godhi yaa rabbi an dhufe kanarree nagaan biyyatti galchi yaa rabbi oggaa arraatiin nagaan nu gahi daarroobaa nagaa eeggamuufaa Igni saloolahu lubbuun kosaa bahu amma tolkaatutti jireenyi naan ta'u. Igni saloolahu lubbuun kosaa bahu amma tolkaatutti jireenyi naan ta'u. Alaba ya farra gabruma biftu wala buma sifa waregama alaba itu fajikiya simallatto koti sifa waregama Galato. Kun daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show keessummaan koo irraa sagaleedhumaan bifarraa akka gartan artist Angaatu Baalchaati. Angaatu Baalchaa afeerraa Qaanqee Show si godhe simattee asitti argamuu keetiif guddoo si galateeffanna horii bulinsi jedha. Baay'ee isinillee warri Qaanqee Show sagantaa kanarratti naaf feeruu keessanii hedduu galatoomaa oraa bulaa jedhanillee faadha. Angaatu atimee ergii duraan warri umurii koo keessa jiran hedduun si beeku artistummaa yeroo biyya keessatti turte wallisaa turte qabsooftuudhas immoo jedhanii dhageera kanas dabballee akka turte mee ijoollee amma dhaloota haaraa ammas hin beeknee fi Angaatuun eenyu yoo siin jedhan maal jettee himtaaf guddina kee dhaloota kee jireenya kee eessa jirta amma? Hayyee hedduu galatoomi egaa mee dhaloota haaraa isa nan beekne waan ani jedhee of ibsu Angaatuun intala Oromooti. Oromtitti ganda qotee bulaa Oromoo naannoo Jalduu aanaa Jalduu naannoo Cobii jedhamtutti dhalattedha. Maatii kiyya abbaa kiyya obbo Baalchaa Fayisaa fi haadha kiyya addee Marartuu Tuujjoorraa dhaladhee jechuudha. Egaa akkuma ijoollee Oromoo kamiiyyuu egaa umuriin kiyya mana barumsaa dhaqqabee Jalduutti baradhee sadarkaa isa lammaffaatiif immoo gara Amboo mana barumsaatti darbee achitti amma tokko baradhee barri chaartaraa dhufee achitti dhaabbate jechuudha.
Amma eessa jiraattan gaata? Amma UK keessa jira, biyya UK jira, England jechuudha. Abba haadha ijoollee meeqaati? Hangaatuun haadha ijoollee lamaati. Ilmi koo inni hangafti Oromiyaattan argadhee lammaffaa immoo biyya Neezerlaanditti argadhee haadha ilmaan lamaati jechuudha. Gindabaratiif jalduun hammam walirraa fagoodha? Gindabaratii fi jaldu baay'eellee walirraan fagaatu garuu lamaan isaaniiyyuu aanaadha amma. Gindabarat jedhama, jaldulleen aanaa tokko. Lamaan isaaniiyyuu aanaa ta'aniiru jechuudha amma. Baay'ee walirraa fagaatan jaldurra darbaniiti gindabaratti deemu. Sababiin kana si gaafadhee figaan soddaa taanaa siin jedheeti. Soddaa waan taaneef kanaaf si gaafadhee haati manaan koo warri isaanii achirraati. Hangaatu har'i wanti irratti siin si barbaanne yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa keessatti ayyaana irreechaa qophii tokko irratti sin arga. Mee ayyaanni irreechaa kun irreecha jechuun maal ni kaansa? Irreecha jechuun Oromoodhaaf aadaadha. Aadaa itti Oromoon waggaatti yeroo lama walitti dhufee itti waaqa isaa galateeffatu, isa darbeef galata galfatee isa dhufuuf immoo itti kadhatudha. Keessumattuu irreessi birraa immoo gammachuu isa gannarraa gara gammachuutti yeroo ce'an yeroo dargaggeessi shamarran itti wal arguudha. Akkuma atuu beektu agartee birraadha, fuula ifaadhaan walitti baha namni. Irreessi aadaa Oromooti jechuudha, gammachuudha, galateeffannaadhallee. Irreechi kun waggaatti yeroo lama kan kabajamu. Irreechaaf amantiin warra kana wal cinaa qabnee deemsisuu dandeenya. Amma namooti tokko irreecha kana amantiidha jedhu, tokko immoo aadaadha jedhu. Ati akkamitti ilaalta? Ani akka kootti akkani keessatti dhaladhee guddadhees amma ani qorannoo addaa irratti geggeessee waan beekuu hin qabu. Dhalootuma waan itti dhaladheedha. Qorannoon illee baranne jechuudha beektee. Waan keessatti dhaladhe kana akkan keessatti dhaladhee akkan beekutti ani irreessi aadaadha jedha. Ani amma akka nama tokkotti iddoon ani itti dhaladhe suni amantii lama keessatti ummata amantii lama geggeeffatu keessatti dhaladhee guddadhe. Innis warra amantii kiristaanaa fi amantii waaqeffannaati jechuudha. Ummanni musliimaallee baay'atuyyuu baatu malee dabree amantiin musliimaallee inuma jira jechuudha keessa. Irra guddaa garuu amantii kiristaanaatu guddataa waaqeffannaa jira. Anuuyyuu mataan koo warra waaqeffataa fi waaqeffannaa an Oromoo keessatti dhaladhee guddadhe anis waaqeffattuudha jechuudha. Irreessi garuu anaafis ta'e maatii kootiifis aadaadha. Yeroo irreechi kuni ta'u ummanni amantii kana lamaanuu qabu bakka tokkotti namni tokko mana noolu guyyaa irreecha walitti yaa'eetuma walumaan malkaa tokko irratti ba'ee waliin gammadee galateeffatee gala jechuudha. Amantiin gargariin dhorku akkasitti ilaala'an. Mee irreecha kana maaliif kabajama? Maan hiikaansaa jechuun hiikaa isaa hin beektanutti kabajaan isaa immoo inni waggaatti lama godhamu kun maaliif barbaachise? Namooti hin beekne akka isaan baraniif jedhani. Mee irreecha yoo jenne Oromoon jiruuf jireenyi isaayyuu beektaa ummanni kuni ummata bineensa fi mukumallee agartee muka mararfannaa qabutu jira. Oromoon muka safuu qabuuftu jira jechuudha. Muka gannaa bona hin gogne fakkeenyaaf muka akka odaa, qilxuu, laaftoofaa waan kana gaaddisa kana jalatti yeroo namni wal lole achi jala taa'ee wal araarsa yeroo kanas irreessa marga jiidhaa qabatee walitti dhufa. Yeroo gumaaf gumee bitu Oromoon yeroo namni wal ajjeese hin beektaa namni gara seeraatti waliin geessu durumarraayyuu jalqabee gumaa bita Oromoon. Gumaa sagadaniiti gumaa bitu. Yeroo gumaa kana sagadaniif irreessa jiidhaa kana qabataniituma jechuun marga jiidhaa qabataniitu jalqabu gaafa gumaa sagadanillee. Gaafa nama kana gumaa irraa fixanii walitti araarsanillee margi jiidhaan sun harkuma jirti jechuu. Gaafa dubra kadhannaa dhaqanillee
gaafa gaa'eloota garaagaraa hundarratti marga jiidhaa qabatee walitti dhufa Oromoon. Siigalee irreessi hinuma jira. Malkaa gurguddaa kan bonaa ganna hin guune yeroo ceetu malkaa marga kuttee lafa buuftee bira dabarta jechuudha. Nam tokkeen iyyuu. Kun egaa walitti hidhannaadhuma aadaadhuma safuu agartee safuu waaqaaf lafa sana Oromoon buufatee bira darbu agarsiisa. Amma mukeeleen amma siin jedhe kana hin muramuu qoraanitti hin bobeeffamu dhoorkaadha aadaa Oromoo keessatti. Siigalee kuni achi jala yeroo taa'ee nama walitti araarsuuf dura waaqa kadhatee marga jiidhaa sana qabateeti waaqa kadhatee araarsee yeroo irratti kadhatachuma odaa yookaan laaftoo yookaan birbirsa iddoo gaaddisa jala taa'e sana jalatti irreeffateetuma ka'a jechuudha. Garuu irreessi gurguddaan Oromoon waggaatti yeroo 2 irreeffata siin jedhe kuni irreessa afraasaa fi irreessa birraa kanadha. Irreessa afraasaa maaliif irreeffatu yoonaan jette akkan dhalootumaan maatii kiyyarraa sargaatii dhagaa guddadhetti afraasaan akkumaatu beektu bonni dhumateet bona keessa bahaniiti afraasaan gara gannaatti ce'umsa baatiilee achi gidduu jirudha jechuudha. Afraasaan kun Oromoodhaaf yeroo murteessaadha akka siizinii Oromiyaa jirutti ganna nuti yeruma tokko qabna hin beekta. Afraasaa yoo roobe malee qotuu hin danda'an. Qotaniitoo sanyii baasanii facaafachuu maaliif afraasaa yoo roobe lafa jalqaba baqaqsitee sana booda garagalchitee qopheessita facaafatuuf. Loon illee yoo afraasaan hin roobiiniif bonarra bahanii loon illee odoo afraasaan argatiin ganni yoo dhufe horiin illee hin dadhaba jechuudha. Isa kanaaf irreessa afraasaa kana tulluutti bahanii waaqa isaanii kadhatanii bakka tokkotti walitti dhufaniiti tulluutti bahanii afraasaa nagaa nuu roobsi loon marga rooba gaarii nuu roobi marga gaarii loonii biqilchi loon keenyaa sifeessi sanyiillee sanyii nagaa nuu godhi sanyii fi lafa nagaa waliin nuu gahi rooba gaarii rooba nagaa nuu roobsii jedhu sanyii fi lafa waliin nagaa nuu gahi jechuun yoo akka malee roobes hin bada yoo immoo irraa gogees immoo gogiinsa omtuu hin ta'u isa kanaafidha walitti dhufanii bona keessa dabarree gannatti deeseenuu jirra afraasaa nagaa nuu godhi ganna dhufullee nagaan keessa nu baasi ganni dukkana gannaallee nagaan nu baasi jedhaniiti eebbaan fi kadhaadhaan ganna isaaniyyuu simatu jechuu agartee kanaaf irreeffatu. Irratti yoo ceene yoon dhufee kan birraa immoo Oromoon amma akka aadaatti ganna dukkana jedhu yoo dhageesseetta ta'e ganni dukkana gannaa nagaan nu baaftee jedhu eega ganni kun baatii 3 keessa bahanii akka aadaa Oromootti lolli hin jiru ganna oduma diinni fedhelleen jiraate odoo waraanni biyyarraa deemullee jiraate akkan abbaa fi lafa irra dhagaa guddadhetti lolli gannan ta'u maaliif seetee nyaanni illee hin jiru inaphata jechuudha namni sanyiitti facaafateera waan garaagaraa jira dhoqqee jira galaana guuta kanaaf ganna waliin lolu jechuudha mammaaqsattuu ganna boftii fi raachinuu waliin bahaa jedhu agartee silaa jarri kun lamaan wal nyaatu beekte isaan kun lamaanuu waliin nyaatanii jedha Oromoon ganna kanaaf ganna kana dukkana gannaa nagaan nu baafte booqaa birraa nu of kalche jedhu jechuudha agartee gammachuudha ganna sana nagaan namuu bahee galaanni guuteen nama fira hunda gargar kutaa dhoqqeedhaa walitti deemuun namaan mijatu namni illee firrilleen gargar fagaataa birraa sanatu walitti dachaasa jechuudha nama isa kanadha yeroo dukkana sana keessa mallattoo dukkana sana keessa bahu ayyaana gubaatiin jalqabu silaa keessatti guddatte egaa namuma akka ibsuuf na gaafataa jirta malee mallattoon gubaa sun iyyuu beekte ganama barii gubu bakka gariitti galgala daamaraa dhaabanii yookaan daamotii dhaabaniiti
namnu walitti bahee hollaan akka jirutti walitti yaa'eet daamotii muka gurguddaadhaan akka ejersa fa maal akkanaatiin dhaabanii ganama barii laal yeroo bari'uu abboroo jechuudha gara bariitti hifaa sanaani dukkana isa halkanii irra gara bariitti ittiin ba'u suni mallattoo ganna dukkana keessaa bahanii birraa gara ifaatti deemanii jechuudha sababni ifaan barii geessanii qabsiifatanii gubaniif iyyuu ani akkasittan hubachaati guddadhe tarii beektonni hayyoonni Oromoo sirriitti qoratan waan kana irratti riisarchii garagaraan hojjetan hedduudha sirreessanii lafa kaa'uu danda'u garuu ani ammuma irraa beeku keessatti guddadhe qofaaf irraa si himaa jira egaa irreechi birraa gammachuudha ijoollee hundaaf an qabu huccuu haaraa nuu bitu durii warri keenya beektee hin eeggannayyuu kaa birraa amma agartee dhufee birraatu dhufaa jira huccuu haaraa eeggadha jechuudha huccuu haaraan bitamee inni qabu immoo inni hin qabne immoo shuma qabu sana miiccatee qophii gammachuudhaan birraa simata wanti ajaa'ibu guyyaa irreechaa yeroo irreecha waliigala isa guddaa amma namni odaa bakka odaa nabee bishooftuutti walitti dhufu kana odoo hin ta'iini irreechi akkuma gubaan dabreen iddoo hundatti irreeffatamaa beeki naannoo jirutti irreeffatamaa dhufa deemeeti inni guddaa waliigalaa Oromoon guutuu Oromiyaa irraayyuu bakka tokkotti walitti dhufu isa bishooftuu kana jechuudha irreessa guddaadha inni ammalkaa guddaati. Horaar sadii. Amma guyyaa gubaa kana irreecha ilaal ganama gubaniiti achirraa irreechatti deemu jechuudha naannoodhuma jiranitti iyyuu ummanni idduma jiranitti iyyuu kanaatillee keessatti guddatte guyyaa sana waanti ajaa'ibu horiin illee gadhiisii dhabeeki horiidhaaf iyyuu guyyaa irreechaatti horii namloon guyyaa sana hin tikfaman kaloo abbaa fedhanii itti deemanii jiksanii dheedu jechuudha. Egalee kanaaf irreessi birraa immoo wanni godhamuuf gammachuu ganna dukkana nagaan nu baafte fooqaa birraa nu ooftalchi. Birraan Oromoon akka jedhutti waa hunda baataa jedhu akkuma waan gaariidhaan dhufu waraanni birraa ka'uu danda'a. Dhibeen garagaraa akkuma kun amma uummanni adii kun filuu jedhanii waan garagaraatu dhufa beektee birraa keessa akkuma sana Oromoof illee waan kana nu oofkalchi du'a akka malee jalaa nu baasi roobdee tortorsuu jalaa nu baasi caamtee goggogsuu jalaa nu baasi jedhu maaliif sanyii alaa qabu beektee reefu asheeta gariin malee sanyii facaafatan hundi haala isa sana nagaadhaan nu galfachiisii jedhu gaamma kunoo akkana ni beekutti irreechi birraa kana akkasitti kanaaf irreeffatanii jedha. Anis yebeetta horaar sadee kana waggaa 3-4 deemeen ture. Galgala sana kaasanii guyyaa isattaanu namni yoo xiqqaate miliyoonii 3 hanga miliyoonii 5 ba'a. Uummanni Oromoo. Guyyaa isattaanu gaafa dhattu waan kaleessa namni 10 keessa deemeen fakkaatu karaan illee. Akkaataa ummatichi qulqullina isaa naamusa inni qabu bareedinni waan kana siin jedhigaa yeroo baay'ee finnanneen si booda baay'ee dhaqee argeen jira. Irreechuma kana keessatti immoo haqqi namaatti bu'uutu hin danda'amu ta'ee waan namaatti bu'uutu hin danda'amu ta'een beekan irraa nuuf ibsita maaliif jedhee waggaa 2 dura gaafa naqee dargaggoota 2tu jaroota chaayinaa 2 jara doolaariin 10,000 badee harkaa fuudhanii lafaa fuudhanii dhaqanii itti kennan. Kun amanummaa isaanii agarsiisee jaroota sun illee doolaarii 10,000 sana keessaa 1,000 ijoollee kanaaf kennanii wanticha akka guddaatti ilaalamaa ture kun aadichuma keessa yoo akka waliigalaattuu uummatuma Oromoo kanayyuu fudhatte uummata haqa namaa barbaadu miti ilaali. Siigalee uummata haqa namaa barbaadu miti uummata mirga namaa miidhullee miti Oromoon. Yoo lolarratti nama tokko booji'e yoo Oromoon galcheeti gara gosaatti galcha gara. Siigalee gosatti yoo si galchanii booji'amaan tokko yoo dhufe Oromoo keessa gosatti galchaniiti akkuma gosa sanaa seenee xaalallee waan hundallee gumaallee yoo du'ellee gumaa bituun illee gosa sana keessatti argata jechuu waan cufa. Gaarummaa kanatu takka nu miidheeyyuu jedhaani. Siigalee haquma namaa waan na jedhamu Oromoon hin barbaadu. Tokko san kan biraa immoo akkati argite sana iddoo malkaa kanatti
dhalootatu ba'a beeki warra abbaa gadaa kan bara sana gadaa godhatee jira. Ulfoo meeqatu jira hangafoota agartee beerran cifree ati argite agartee beerran waan hundarraa of kalan isaantu jira. Eebbaan jalqabama. Eebbi kun jechuun warra achi dhaqe hunda heebbisu yoo waan ta'e achi dhaqeet hata ta'e namni yoo haqa namaa dhoksa ta'e heebba sanaan ala abaarsilleen irratti jiga jechuudha. Kanaaf lafa irreechaa dhaqxee lafa jila Oromoo dhaqxee waa lafaa fuute maa huuba lafaan ta'een yoo abbaa itti dhabdellee hayyoota achi jiran warra malkaa geggeessan sanatti kennama malee Oromoon haqa namaa hin fuudhu. Gama biraatiin immoo akkuma sila siin jedhe irreecha kana dhaqee ilaalee durillee gaafate biyya turte sana namni dhokatee deemaa ture. Yeroo isin deemtan na yaadadha jireenyaan illee achitti fakkaata kan ukkamame artistooti kun nama 300 nama 400 hin ta'u kan yeroo sana kan yaa'u har'a gaa guddateera. Hamma guddina kana keessa immoo irreecha kana magaalaa Bishooftuu keessa gaafa gad deemtu karaa asfaaltii irraallee kan maxxee bishaan sana bira dhattu meetira 500 hin ta'u. Meetira 500 suni dhoqqeedhaan jira moona. Kana dhiibbaa mootummaan wanta kana goone irraan hubadhe. Gama biraatiin immoo waan irreechi kun qabu ayyaana kana fuudhanii akka waan ummati kun bishaanitti amanu marga sanatti amanu fakkeessuudhaan jeroota afaan biraan beekna afaan Amaariffaatiin dhufanii laga sana bira ta'anii indaanqoo fa'aa reettii fa'aa qalanii afaan Amaariffaatiin ta'anii waa godhantu jira. Kun sammuu namootaa irreecha kana akka waan inni waan xonqaa'ee ta'etti jijjiiruudhaaf waan godhamu. Mee waa'ee kanarraa ati kanaan dura maal hubattee jirtaa? Maaltu argamee jira? Namoota hedduudha Oromoodhumallee ta'e irreecha kana kan hin fudhanne irreecha kana akka amantaatti margi baatamee deemu sun waan seexanaaf bakka sanatti kennamuu dhaquutti fakkaatee waan dadhaa kana mukatti dibamuu waan adda addaa kanatti kan diinni sammuu uummata keenyaaf uummata sabaaf sablammootaa keessa ka'anii fi waan kana irratti meeqatti ibsan nulaatti hin barbaada. Hedduu galatoomii agartee waan kun Oromoon hayyoonni Oromoollee bakka jiranii ibsuma irratti kennuu qabu waan kana. Ana qofa odoon taane ani aga xiqqoo beeka waan xiqqishuu beeka tarii afaanan ittiin ibsullee naguma xiqqoodha maaliif ani barumsa yookaan qorannoo garagaraatiin walitti fidadhee waan lafatti qindeeffadhe hin qabu. Garuu akka nama tokkootitti akka intala Oromoo aadaa fi seenaa eenyummaa ofii baratee keessatti guddateetitti irreechi kun waan achitti godhamu sana waan namoonni afaan kanayyuu hin beekne aadaa uummata kanaayyuu hin beekne dhaqanii achitti godhan sana waan akka andaaqoo gurraattiif achitti geessanii qaluu fi waan hin taane godhuu kun itti yaadamee godhamee jedha ani malee Oromoon waan akkasii hin godhu. Irreecha wajjiniin illee waliin fudhatu fakkeenyaaf ayyaantuun warri ayyaana qaban qaalluun ni jiru. Wannuma Oromoo keessayyuu ni jira warri qaalluu galma mataa isaanii qabu safuu qabu ulfinaan galma mataa isaanii bakka isaanii qabu agartee dhaqanii iddoo irreecha bakka aadaan uummata kanaa uummanni kun guutuun itti wal ga'utti waan sana hin godhan kuni miti jedha akkuma atuu argite ani bara irreecha bara 2014 moo waan akkasiitiin namoota afaan Amaaraffaallee beekne afaan Tigriffaa dubbatan agartee jaartii tokko faa shurrubbaan ishiin dhaatte maal cufti jara jechuudha. Afaan isaan dubbatan iyyuu afaan Oromoo miti. Aadaan kun immoo kan Oromooti agartee uummata kanatu ittiin asii ol dhalatee ittiin guddatee dhufe. Aadaan kun hundeensaa kan Oromooti. Yoo waan irreecha kanaa fi dhugaa irreecha yeroo irreeffatu Oromoon dhibaayyuun ni jira beektee waan na dhibaafatantu jira. Sunis waan akka alkoolii waan garagaraa miti aannan dhibaafata Oromoon bakka itti dhibaafatutti. Booka damma agartee damma bulbula dammaadha dhibaafata daraaraa jedhanii sanaaniyyuu. Kun immoo iddoo irreechaa kana qofa odoon taane amma yoo naannoo Oromiyaa guutuu deemte gara Booranaatti yoo deemte Oromoo jila onnaa godhatan walitti dhufatanii buna qalatu dhibaafadhu jedhu buna qalame sanarraayyuu hayyuun eebbiseeti dhibaafata jechuudha.
akkuma irreecha aadaa Oromoo ta'e bunni qalaa fi bakka jila garagaraatitti margi kun waliin jirame baha Oromiyaa deeme kibba Oromiyaa deeme kibba yoo amma yoo ati ilaalte seenaa Oromoota raayyaa artist Saaliyaan dhaqxee qorattee dhufte yoo ati ummata sana ilaale waa'ee buna qalaa ilaali siigalee wal fakkaata ittuma fedhe yoo ta'e hundeen saba kanaa tokko waan ta'eef waan jarri sun achitti goggodhan garuu hin qabu siin jedha ani aadaa Oromoolee miti irreecha kana wajjiniin illee walitti hin hidhatu irreechi immoo amantii kamiyyuu wajjiniin walitti hin hidhatu aadaa isaati uummanni Oromoo waan qabu kan nu dhiisiti nu isa abbaa aadaa kanaa dhiisiti Afrikaan illeen uummanni gurraachi kuni Afrikaa guutuudhaaf aadaa boonsaadha jedheetti dhaqaatii jira bara darbe fakkeenyaaf namichi wayii Afrikaarraa dhaqee waan inni achitti ibsaa ture dhageessaniitu gara Hulluuqoo Keeniyaa yeroo Oromoon akkuma irreecha kana waggaatti dhaqanii yeroo isaa Hulluuqoo qopheessantu jira ani nan yaadadha namichi Keeniyaa kukuyyuun tokko ani nama of hin beekne nama of dhabeedha jedhe isin ofiin boona uummata of ta'ee eenyummaa isaa qabatee jiraatedha boo'aatii jedhe beeki sana booda gosa nagalchaayyuu jedhee dhufe egaa aadaa keenya noo nuti hin jabeeffanne yoo inni kun amantiidha inni kun akkasi jennee nuti ofirraa dhiibne namni balleessuuf itti qophiidha tokko san inni waa'ee qulqullinaa karaa namni tokkoyyuu irra deemee fakkaatu ati jette waan saati wanti isaa akka badu hin fedhu bara Oromoon siigalee waan saati namni gammachuudhaan waggaa kana bara ofirra taa'ee eeggatee hunnoo Harargeerraa Wallagga iddoon isaa Oromoon achitti waliin geenye jiru namni achi dhufu sun waggaa sana eeggatti iddootti wal argaa Oromootti nageenyaaf dhaqa waa balleessuuf hin dhaqu kanaaf qulqullinallee eega inni kun ansaa waan ta'eef eeggata siin jechuu kooti kan biraa waa'ee dhoqqee sana yoo ati ilaalte bakka kanatti baandiin OPDOllee dhaqanii achitti waan akka siyaasa isaanii ibsatuudhaaf baandiin garagaraa achi dhaqee sirba siigalee garuu waan sana achitti siyaasa isaanii beeksifachuudhaaf kuni nu ilaallata jechuudhaaf fakkeessuuf ni godhu hundee waan kanaa akka jabaatee toluu fi ijaaramu garuu hin fedhan odoo fedhanii odoo mootummaa waan hunda eegee fi uummata kanaaf dhaabbatee ta'e lafti sun silaa asfaaltii fi warqeeyyuu yoo irra dhangalaasanii tolchan aadaa Afrikaa guutuu boonsuudha aadaan kun agartee lafti sun lafa isaaniifuu turistii bakka garagaraatiif harkifatanidha ture silaa ijaaranii lafti tolchanii lafa sanaa waan mootummaa uummataa fi qabeenya biyyattii yookaan uummata sana aadaa fi seenaa isaatiin tiksee jiraachisuu hin feene waan ta'eef alagaa waan ta'eef waan boru irraa deemuuf of qophee waan beekuu fi kanaaf lafa sanallee ijaariitiin jechuu barbaadeeti odoo lafa isaanii ta'ee biyya isaanii ta'e aadaa akkana guddaa kana uummata bal'aa akkanatti achi dhaqu kana dhiisi nama lamaaf illee odoo bakka seenaa taate ni ijaarfamti ture. Oh ya mareo, oh ya mareo, oh ya mareo, oh ya mareo, 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 oh ya mareo. Bokujida de bamuda ma ya mareo, oh ya mareo. Uma bulla hasera uma ya mareo, oh ya mareo. Malkaaf tuluutti reeffana yaa mareo yaa mareo uumaa guddaa galateeffana yaa mareo yaa mareo 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 yaa mareo. Malee maal tamna
Angaatu artist Angaatu Baalchaa hedduun si galateeffadha. Mee Angaatu ati obboleettii kumalaati? Obboleettii kumalaati. Kumalaa haadha kiyyaa fi abbaa isaatu waliin dhalatee haadha kiyya marartuu Tuujjoo Gurmeessaati abbaan isaa Addunyaa Tuujjoo Gurmeessaati jechuudha. Gaafa albeema keessan lamman wajjin hojjettan sana irratti argee ergasii kumalaan tokko hojjeteera. Ati garuu ammoo waan tokko yoo hojjechuu hin dandeenye maaliif ammoo waanuma haadha ijoollee taate? Beektee tokkoffaan lafa baqaa kana Keeniyaallee waggaa 8 ture haa ta'u garuu achitti tokko hojjedhee ture ala kanatti illee nama tokko gurgurameera akka kaasetta isa duraatti hin beekamne malee. Maaliif lafa baqaatti hojjetame bara 2005 hojjedhee tokkicha itti dabaleera garuu aga kan akka isa biyyaa sanatti hojjetametti hojjetamne egaa jiruu baqaa keessatti hojjennee sirba sana keessa sirba fardaafaa jira. VON illee interview irratti na godheera ture 2005 waan kanarratti amma itti dabaleera. Sadaffaallee immoo hojjedhee waa'uma irreechaa kanaan iyyuu wal qabsiisee waan hojjedhee lafa kaa'eetu jira waraabbiinsa na jalaa babbadee. Wagguma kuna waggaa 8 waliin tureetiin akkasumatti tafe malee. Kan biraan moonni siin jedhu sirba kee keessatti si arguun barbaada alaabaa jette amma ijaan wal agartanitti. Alaabaa yeroo biyya keessatti jette yeroo sana. Si arguun barbaadaan suni ol kaatee Oromiyaa bal'oorra naa balaliitee si arguun barbaadaadha malee ijaanas si arguu barbaada miti jechitti. Okay. Ana kasittan fura. Si arguudha hawwiin koo ol kaatee aduu bilisummaa Oromoodhaaf taatee jedha. Ani gaafan jalqaba dhagee biyyatti waan an dhagee fi ijaan yemmuu sana arguun rakkisaadha biyya keessatti alaabaa baattee agammallee miti yeroo sana arguu feeta amma kinoo mataarraayis huccuu keerraayis mana keerraayis ijoollee keerraayis lapheerraayis iddoon dhumaatti jira. Waaqayyo na galatu Angaatu Fayyisaa wajjin firaayisin. Fayyisaa Lalisaati biyya tokko jechuun jalduu ani illee cobiittan dhaladhe ani namni ollaatti waliin dhaladhee akkuma maatiin keenya lamaan illee wanni jedhu artistii Caalaa Bultumeeti inni illee cobii idduma nani dhaladheetti dhalate. Goota baay'eetu ba'e naannoo sana keessaa gara jalduu gindabarat kana keessaa atis dur goota turte amma yoo dulloomte hin beeku malee. Ta'ee amma dhuguma jette amma dulloomuu dhabna jetteeti gootummaa maal qabna garuu immoo onneen ittiin dhalatte homaa gochuu hin dandeessu. Aarii qabda turre baay'ee aarta. Fi namallee asuma waliin jirti maal godha jetteeti aarii qofti odoo sila bakka ofii garaa ofii gaane gaariidha. Fayyisaan immoo warra kiyya amma ani jalduttan guddadhe agartee lafanan itti guddadhe sana achitti illeen akkuma ollaadhuma obboleettii kiyya wajjiniin illee sirrumatti warra waliin barateedha. Obboleettii quxisuu kiyya tokko jira isaan wajjiniin isaan warra yeroo tokkooti. Akka haati manaan kuusan tokko gaafa bollollu ani gindabaratiin barnaan jetti. Adaraa keessi mala tolchi ofirraa eege. Mee gama irreechaatti deebina gaa waa'ee irreechaa kana mana jenne irraa gara fuula duraatti immoo sagantaa biraa irratti walitti deebi'uu dandeenya. Mee ergaa waa'ee dhuma ayyaana kanaa ilaalchisee waa'ee uummata keenyaa ilaalchisee akka artistii tokkotti akka dubartii Oromoo tokkotti waan qabdu uummata Oromootiif carraan siif kennan gaata. Hedduu galatoomi dursee dubartootaaf dhaamaa akkuma beekamu qooda fudhannaan dubartii hawaasa tokko keessatti dubartiin utubaa jireenyaati. Keessumatti immoo nu dubartoota Oromoo kun dachaadha beektee dubartiin Oromoo eenyummaa keenya dhabneef illee falmataa qabsoo iddaa gabrummaa geggeessaa qabsoo jireenyaa geggeessaa qabsoo aadaallee walitti qabdee oofaatii jirti. Yoo nuti waan irreechaa kana ilaalchisee walumaa gala eenyummaa saba tokkoo kan ibsu keessaa aadaa isaa fi haasaa warra hangafa jechuudha.
saba tokko saba biraarraan adda kan godhu aadaa fi afaan isaati. Aadaa fi afaan kun immoo yoo sabni isaa kan isa ilaallatu sun yoo abbaan hin jabeeffatin eenyullee siin jabeessu eenyullee siin guddisu situ jabeeffatee situ guddifata jechuudha. Kanaaf biyya keessaas ta'e irri haala jirru dubartoonni Oromoo aadaan keenya eenyummaan keenya oromummaa keenya. Kanaaf eenyummaa keenya kana afaan irraa uffannaa irraa walumaa gala aadaa Oromoo kan nu ilaallatu haa jabeeffannuu haa ijaarrannu isan beekne haa barsiifannuu jedha. Kan biraa akka waliigala immoo abbootii amantii Oromoo kamiyyuu wanni kun aadaa Oromooti. Egalee sadarkaa olaanaatti guddateetidha. Har'a turtii biyya sanaafiyyuu fidaatii jira wanti kun. Galmee aadaa addunyaa kana keessatti illee UNESCO kan akkasitti galmaa'uudhaaf deemaa jedhan. Sadarkaa sanatti ol guddifannee waan qabnu kana haa jabeeffannu. Wanni kun amantii miti aadaadha. Iddoo Oromoon waggaatti yeroo tokko walitti dhufe ammallee mallattoo tokkummaa Oromooti ta'eera biyya keessatti. Warri ala jirrus wanni kun amantii miti amma yoo warri gurguddaan kun illee yoo amantiidha jedhee wanni godhes ijoolleen booda waan kana biraan dhaabbattu beeki amma ijoolleen keessaa baatetti waan kana keessa warri biyya jiru keessumatti yoo ati argite keessaa ba'aniiru eenyummaa keenya isa jedhu oromummaa waan ibsitu hunda ijaaruu fi guddisuu irra duubarran deebi'anii warri hangafni garuu hayyoonni abbootiin hooggantoonni amantii hooggantoonni siyaasaa hundinuu ijoollee kaatee biyyaa fi eenyummaa ishee ijaartee guddisuu jirtu kanatti gufuu ta'uu baannee waliin haa ijaarru jabeessaa jedhaanii ijoolleelleen itti guddisaa ofiillee waan kun amantii miti aadaadha waan Oromoo ilaallatu hunda akka itti jabaaf irratti nu gargaaraa jedha. Biyya keessa jirtutti immoo biyya namaa kana keessatti biyya tokkittii keessa teenyee iddoo 3-10tti irreeffachuu yoo dhiifne waggaa yeroo tokkitti kana nutis akkuma uummata biyya keenya aamilee ijoollee biyya keessaa sanaa fi bakka tokkotti walitti haa dhufnu. Irreessi jaalala aadaadha gammachuudha akkuma abaaboon daraaru sana agartee fuula ililii daraaraatti baataa. Gammachuudha waan ta'eef gammachuudhaan bakka jirrutti walitti haa dhufnu eenyummaa keenya waliin haa jabeessinu jedha galatoo. Artist Angaatuu Baalchaa hedduun si galateeffadha gaaffiif deebii gabaabduu waliin qabaannetti horii bulee guyyaa biraa immoo sagantaa biraatiin wal agarra jedheen abdii qaba. Waa'ee ateetee irratti waa'ee aadaa Oromoo irrattis waan ani si gaggaafadhu hin jira. Har'aaf garuu hedduun si galateeffadha horii bulee abbaa manaa keessa ijoollee keessa naa galateeffadha. Ayyee hedduu galatoomii irreessi kan milkii irreessi baranaa kun kan milkii kan bilisummaa kan nuti hundinuu inni biyya namaa keessa faca'es inni biyya ormaa keessa bakka garagaraatti harca'ee jiru hundi walitti qabamee walii gallee itti alaagallee Oromiyaa irratti waliin kabajamuuf haa godhuu jedhaatillee galatoomi obboleessa kiyya irreessi kan milkii haa ta'u. Akka uumamaa gurraacha garaan garba. Ukicha maqaan dhibbaa halee moroo bataliila. Yaa'ii malee waa murtee si waan mannunu dhufte. Waaqa salgan boorana waaqa torban baarentu waaqa sagaltamman garba waaqa ciicoo gurraatti waaqa bokkuu gurraacha. Waaqa gadaa shananii waaqa haroo walaabu waaqa uumaa Oromoo gurraacha gannaa baanee booqa birraanoo kalchi. Daraare sanyiin keenya firii bilee kennuu galchi. Gadaa roobaa nagaya barri quufaa gabbi.
Saba uumaa gurraacha uume gurraacha uumamnis gurraacha. Reessi yoo birraan dhufu galanii rabbiif gumaacha. Badheessi kan tulluutti bahanii birraan gara malkaa dhaqa. Dhugaan ilma rabbiiti kadhadhu eebbisiisa harka'e.